Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamoota maatii Atinaaf miidiyaa akkam jirtu fayyaa keessanii. Annagaa booti galannu waaqayyoof haa ta'u bakkuma jirtanitti nageenyi araarri waaqayyoo dachaa dirribaa ta'ee isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Egaa warreen maatii kiyya taatanii hanga yoona kanaatti koomeentii barreessuun laayik sheer taasisuun na jajjabeessaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa warri mana Atinaaf miidiyaaf haaraa gara mana kootiitti dhuftan hanaa dhufuu baga nagaan dhuftan. Egaa manni kun mana keessanii isinillee sabiskiraayib taasisuu akkasumas mallattoo notifikashinii gurraachessuudhaan viidiyoon yeroo yerootti gadhiisu akka isin bira ga'u taasisaan isiniin jedha. Egaa har'a kan qabadhee isinii dhiyaadhe barumsa yeroo baay'ee isuma beennu kan nutti ulfaatu baay'ee keenyatu jira. Egaa haappii viidiyoota keenyattiin ideet goonuun isinitti agarsiisa jechaadha. Haappii isaa otoo hin taane barumsa haappiin suni barumsa wantoota haala kamiin viidiyoo keenya sirreeffannaa kan jedhuun isinitti agarsiisa jechaadha. Egaa ani haappiin viidiyoo kiyyattiin idee taasisu in shoorti kan jettu kana kunillee viidiyoo maarki kan jettu kanallee kunillee idee taasisa. Ani garuu yeroo baay'ee kanarratti hin fayyadama. Egaa kanatti yoon fayyadamu garuu isin immoo kiinii maastarii ta'uu danda'a akkasumas kaapkaati kan jettullee ta'uu danda'a baay'eetu jira jechaadha. Ani garuu ammaaf kanan isinitti agarsiisa. Yoo barbaachisaa ta'ee kanallee isinitti agarsiisuu hin danda'a jechaadha yeroo biraatiif garuu kun barumsa maalii of keessaa qaba kan jedhu asumaan itti adeemnu jechaadha. Egaa hamma ergan iddoo kana seenee niiw kan jettu yookiin immoo pilaasii kanan tuqadha. Pilaasii kana ergan tuqadhee kunoo asirratti wanta isinitti agarsiisuu qabu yeroo akkatti fuula kana tuttan viidiyoo as keessaa qabnu yookiin immoo footoo suura as keessaa qabnu kunoo asirra tuqachuu dandeenya. Garuu mee iddoo kana tuqee isinitti agarsiisu haappiin kun maal of keessaa qaba jechaadha. Intiroo garaagaraa illee of keessaa qaba. Kunoo asii sabiskiraayibii wantoota garaagaraa of keessaa qaba jechaadha. Asii yoo dabarsine kan nyaata hojjanna yoo ta'e kunoo tokko isaaniirra tuqnee haala kanaan intiroo yoo barbaanne akkasumas intiroo kan jettu kana akkasuma mata duree kana tokkoon tuquudhaan irra deemne wantoota nu barbaachisu itti fayyadamuu dandeenya. Erga itti fayyadamuu yoo barbaanne jalqabaaf viidiyoon fidadha jedheenii kana irra tuqanna. Daawunlood ta'a jechaadha. Yeroo daawunlood ta'e irruma tuqanna raayitiin naa tuqe as nuu kenna. Ani garuu kana isinitti agarsiisuu hin barbaanne. Ani kanan isinitti agarsiisu viidiyoo kiyya keessaa ideet godheetanin isinitti agarsiisa. Amma viidiyoo kana tokkosaa haa fudhannu haa jennu. Viidiyoo kana ergan fudhadhee kunoo gara haappii sanaatti. Viidiyoon kun saayizii yuutuubii kiyyaatiin hin jiru. Saayizii yuutuubiitiin hin jiru maalan go'a gara saayizii yuutuubiitti deebisuun qaba jechaadha. Kanaaf argitanii kunoo jala kana wantoota hedduutu jira. Tokkoon isaanii faayidaa guddaa nuuf qabu. Amma fakkeenyaaf as dabarsinee akkatti yoo ilaalle wantoota hedduu of keessaa qaba. Irra deemnee tokkoon haa ilaallu. Fakkeenyaaf viidiyoo hin barbaanne tokko TikTok irraayis gadi buusnee irratti shaakaluu dandeenya. Garuu hamma hubadhaa yeroon isinitti agarsiisu. Saayizii yuutuubiitti deebisuudhaaf dhufneeti iddoo kana rogarfee kana hin tuqna. Rogarfee kana erga tuqnee kunoo saayizii Instagiraamii akkasuma Instagiraamii istoorii Instagiraamiidha. Kunis yuutuubii shoort viidiyoodhaaf kan ta'u ani garuu yuutuubiif kan ta'uun taasifadha. 16.9 kanan tuqadha. Erga akkatti naa ta'e kunoo amma saayizii yuutuubiitti naa deebi'ee jira. Viidiyoon kun zuum jedheen jiru. Zuum akkamitti taasifanna? Kunoo sarara kana argitan yoo ta'e sararri kun wal qixarra jira. Amma fakkeenyaaf sarara kanarra qabeen akkatti harkisa. Ilaalaa. Ergan akkas taasisee mucayyoon kun ol fagaattee jirti hundi ishee mul'atu garuu amma akkasiin go'a. Mucayyoo kana ergan akkasitti deebisee xiqqoo duubattan deebifadha kana. Akkasitti xiqqoo duubattan deebisa harka kootiin qabee jechaadha. Yoon barbaade immoo akkasumatti gadi buteeyyuu dhiisuu nan danda'a jechaadha. Kunoo hamma zuum jedhee saayizii yuutuubiitti naa deebi'ee jira. Mee amma taphachiisnee ilaalu. Kunoo amma naaf taphata jechaadha. Kanaaf ergan akkana taasisee saayizii yuutuubiitti deebifadheen jira jechaadha. Amma bilbila keenya yeroo viidiyoo waraabnus
dhaabachiisoo yookiin bilbila keenya dalgatoo hin ciibsin kan waraabne tokko deebisnee garuma YouTube itti jijjiirrachuu dandeenya haala kanaan jechaadha. Kanaaf raayitii kanan tuqadha. Raayitii kana ergan tuqadhee kun amma akkasitti yoon taphachiisu hin faarfatti jechaadha mucayyoon kun. Garuu viidiyoo otoo hin taane fiicharii tokkoon kan hojjetamedha. Intiniin kun viidiyoon kun fiicharii tokkoon. Fiichariin naan isin jedhu suura tokkittiidhaan kan hojjetamedha. Viidiyoo miti jechuu barbaadeen audiyoo faana walitti qaqqanaabarameeti. Kanaaf erga akkas ta'ee ani deebi'eetaniin ammas maalan isinitti agarsiisaa dhiifama sagaleen. Egaa viidiyoo keenya erga akkasitti zoom taasifannee fakkeenyaa fi asirratti viidiyoo kanarratti maqaa kiyya barreessuu yookiin immoo maqaa chaayinaala kiyyaan irratti barreeffachuu danda'a jechaadha. Maqaa chaayinaala kiyyaan naan irratti barreeffadhu iddoo kana teekistii kan jettu kanarraan dhufee tuqa jechaadha. Baay'inaan teekistiin keenya yookiin immoo maqaa chaayinaala keenya viidiyoo keenya ideet yeroo goonu akkamitti maqaan keenya yookiin immoo maqaan chaayinaala keenya viidiyoon sun taphatee hanga dhumaatti akkamitti irra tursiisuu dandeenyu gaaffii baay'ee keessaniiti. Egaa kana asirratti nu hubadhaa gaaffii kana warreen na gaafattan jechaadha. Amma teekistii iddoo jettu kana keessan seenaa. Ergan akkanatti seenee kunoo asirratti naa bahee jira. Kunoo iddoo kana iimoojii yookiin istiikarii garaagaraa irra galfachuu hin barbaade iddoo kana ni garuu maqaa chaayinaala kiyyaan irratti barreeffachuu barbaade asan tuqadha. Ergan akkatti tuqee fakkeenyaaf Faatinaaf miidiyaa jedheetan hin barreeffadhe. Halluu kana dhiifama doqobeessaa sirra. Halluu isaa kana yoon jijjiiruu baadhe amma bicaa ta'ee isa jiru kana halluu isaa jijjiiruu yoon barbaade. Halluu isaa yoon jijjiiruu barbaade kun iddoo kanan tuqadha jechaadha. Itoon anasii hokee raayitii kana tuun hin tuqatiin dura halluu jijjiiruun barbaada yoo ta'e iddoo kanan tuqadha. Halluu kanarraa gara bicaarra yookiin gurraacha ta'uu danda'a. Gurraachaan amma baay'een bareedu diimaa ta'uu danda'a. Diimaanuun bareedaa jedhee ilaaluun qaba. Viidiyoo sana faana deemuu qaba. Danda'aan bareedaa jedhee ilaaluun qaba. Amma kanallee bicaatti jijjiireen jira. Diimaa yoon barbaade akkasumas halluun barbaade irra tuqee barreeffamni koo sun kamiin bareeda jedhee ilaaluun qaba jechaadha. Ani garuu ammaaf magariisatti jijjiireen jira jechaadha gara magariisaati. Ergan akkanatti tuqadhee maalan go'a iddoo kana kunoo kan wanta sosochootu kana iddoo kanan dhufa. Itoo asirra hin dhufiin dhiifama kunoo barreeffama kana qubee ee kana irran tuqa. Ee kana tuqeeni barreeffama kana haala kanaan hin bareedu yoo ta'e barreeffama biraatti jijjiiruu hin danda'a. Amma fakkeenyaaf kun hin bareedaa? Hin bareedu. Ammas nan jijjiira. Kun hin bareedaa qubee guguddaadhaan nan dabarsa. Yoon barbaade nan dhiisaa sumarratti raayitii tuqa iddoo kana. Yoon immoo hin barbaanne ammas nan jijjiira. Kun hin bareedaa? Yoo naan taane nan dabarsa. Yoo naa ta'e barreeffamni sun naa ta'e yoo ta'e kanan tuqadha. Garuu anamma biran darbaa. Memee nan jijjiira. Maqaa kiyya kun barreeffamni kiyya akkamitti naa bareeda chaayinaala kiyya keessatti. Nan daddabarseen ilaala. Hooluman daddabarseen ilaala. Ammallee nan tuqaa hin bareedaa kun. Hunduma isaa jijjiireen ilaala. Kan naa ta'u natu beeka kan sinii ta'u immoo sintu beeka waan ta'eefu anammaaf egaa kamirraan kaawwachuu barbaade ani kanarraan kaawwadha jechaadha ammaaf. Ergan kanarra kaawwadhee ila kunoo sinaa gala halluun bukkeedhaan kunoo eetu jira. Ishumarra tuttu. Asirran intini ta'a kunoo dhufeen asirra tuqadha. Raayitii kanan tuqadha. Raayitii kana ergan tuqee barreeffamni dhiifama viidiyoo kana walakkaarraa kaaseetaniin kan waan ta'e jechaadha. Maqaa kana akkasitti jira jechaadha. Maqaan koo kunoo asii hin sirranne iddoo geessuu hin danda'a. As yoo taa'e hin bareedu gadin buusa iddoo kanatti. Gadi ergan buusee baay'een keessan kan na gaafattanii akkamitti maqaan keenya kuni hanga viidiyoon kiyya dhaabatee uumutti maqaan chaanaala kiyya viidiyoo sana keessa turuu danda'a. Amma ni garuu viidiyoo kana jalqabarraan hin taane xiyya kana dhufeetaniin iddoo kana xiyya kanatu jira. Xiyya kana lamaan amma fakkeenyaaf gara fuulduraatti illee ani jalqabarraan kaasne walakkaarratti kan hin ta'e xiyya kana qabeen harkisa. Xiyya kana qabeetiin hanga viidiyoo jalqabaarratti geeffadha. Kun viidiyoo jalqaba faana geeffadhe.
Viidiyoon amma viidiyoo kana keessa viidiyoon kun hanga xabatee fixutti maqaan chaanaala kiyya viidiyoo kana keessa jira taa'a moo hin taa'u waliin haa ilaallu amma fakkeenyaaf. Hin taa'u walakkaarra taa'ee dhumee jira jechaadha. Nan dabarsa maaliif yeroo akkasanii dhiila kunoo amma as hanga iddoo kanaatti hin xabatee dhumata. Kunoo amma dhumatee jira. Egaa maqaa kana maalan go'a? Irruman tuqadha. Annaan irra tuqe kunoo xiyya kanatu irra sini ba'a. Xiyya kana qabeen baay'een keessan asirratti hin dogoggorina hubadhaa. Xiyyittii kana qabeetaniin barreeffamu sanarran tuqadhaan. Barreeffamu sana naan tuqe kun iddoo kana xiyya kana qabeen ofuma isaatiif naa deema. Hanga daqiiqaa viidiyoon koo dhumatuuti jechaadha. Kun akkanatti naa deema jechaadha. Hanga viidiyoon kiyya naa dhumutti ilaala asirratti. Xiyyuma sana qabeetaniin harkisa. Eegeen kunoo naa dhumatee jira. Barreeffamni kun yookiin immoo maqaan chaanaalli kun yookiin sabiskiraayib laayik godhi jechuu dandeessu asirratti naannoo kanarratti fiddanii ilammanii kana okee hin jenneen beektu iddoo barbaade asis kaa'uu nan danda'a. Yoon immoo xiqqeessuu barbaade kun akkanatti xiqqeeffachuu nan danda'a. Garuu yoo guddateetuma yoo mul'ate gaariidha ani gadan buufadha jechaadha. Kanaaf akkasitti viidiyoo kana toon taphachiise hanga dhumaatti ta'a maqaan kiyyarraan badu viidiyoo kiyya ideet walitti godhe jechaadha. Ergan akkanatti sirreeffadhee erga akkasitti maqaa kiyya bakka maqaa chaanaala kiyya bakka qabachiisee dhufeerraatii kana tuqa. Amma asirratti viidiyoon kun 2 ta'ee jira laalaa. Viidiyoon kun maqaan kun walitti dabalamee jiru. Yoon duubatti deebi'ee bayaa keessaa ta'e maqaan kun irraa bada. Garuu anamma kanan tuqadha. Amma egaa tokko ta'ee jira viidiyoon keenyaa fi maqaan keenya. Viidiyoon kiyya hanga qabatee dhumatutti maqaan kiyya achirraa hin badu jechaadha. Kanaaf amma immoo akkamitti sabiskiraayibii keessa bilbila ifama viidiyoo keenya ideet goone keessa galchine baagiraawundi isaa duubarraa balleessinaa kan naan jettantu jira baay'een keessan. Egaa baagiraawundi sabiskiraayibii sana akkamitti irraa balleessine sabiskiraayibii qofa irratti hambifannaa kan naan jettanii jirtu baay'een keessan. Amma egaa asirratti viidiyoo kanarratti maal gochuun barbaada walakkaa kanarratti akkatti xiqqoo asan butadha. Viidiyoo kana xiqqoo akkasan butadha. Asii yoo ta'e hida'uu ta'a waan ta'eef jechaadha. Abbaan immoo sabiskiraayibii akkuma baagiraawundiidhaan akkuma jirutti asitti hida'achuu barbaaddani hida'uu kana xuxxaniiti. Sabiskiraayibii keessan deemtanii fidattu sanaan booda asitti isinii galatu viidiyoon keessan hin jalqabin jechaadha. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisu. Hida'uu kana yoon tuqe viidiyoo natti agarsiisa. Viidiyoo keessaan sabiskiraayibii hin qabu waan ta'eef bakka kanan dhufa bakkuma haappiin sun jiruun deema. Kunoo asirra jechaadha asittan dhufa. Asirraan asin tuqadha jechaadha. Iddoo kana ergan tuqe amma fakkeenyaaf kun akkanatti jira. Erga kun akkanatti naa taa'ee jiraate asirratti maal gochuun qaba? Ani viidiyoo kiyya xiqqoo asan harkisa jechaadha. Akkasas harkiseetaniin walakkaa kanarratti dhufeen kunoo kana rogarfee taate walakkaatti illee rogarfee 2 qabdi of keessaa jechaadha. Ishii kanan tuqadha. Piin kan jettu kanan tuqadha. Ergaan isa tuqadhee eessan deema? Gara sabiskiraayibii fidachuun deema ammas. Walakkaa amma inni duraa sun asirratti waan hubattan inni duraa sun sabiskiraayibiin sun jalqaba viidiyoo sanarratti yookiin immoo sabiskiraayibii sana dhiistanii intiroo garaagaraa irra galfachuu dandeessu jechaadha. Kanaaf ani garuu ammaaf viidiyoo sana sabiskiraayibii sana boodarra balleesseen intirootti galfadha. Amma asirratti kun iddoo kanan tuqadha. Iddoo kana iddan tuqadhee fideen viidiyoo kiyya. Kunoo amma sabiskiraayibiin kiyya akkanatti jira. Gaaffiin keessanii akkamitti baagiraawundii kana irraa balleessinaadha kan na gaafattan. Kanaaf akkas kanarraa balleessuudhaaf maal goonaa erga kanatti viidiyoonni keenya nuu dhufanii amma viidiyoo kana kunoo akkasitti as dabarsina jechaadha. Barreeffamoota sana akkasitti erga as dabarsinee kunoo asirra maqaa namaa ta'etu rogarfeetu irra jira jechaadha. Rogarfee kana erga jiraate rogarfee kanarraa
hin tuqanna mataa namaa keessa jira hin tuqna erga tuqanne kun waan akkasiitu nu ba'a asirratti argitan waan akkasii geengoo kana ba'a geengoo kana qabneet kun akkanatti xun'a akkasitti xunne gadu markifnu masaatiif irraanti ni ta'a sanaan booda maal goona raayitii kana tuqanna jechaadha raayitii kana erga tuqanne mimee xabachiisne haa ilaallu viidiyoon suni sabiskiraabiin suni maal ta'ee jira baagiraawundiin isaarraa badee jira baagiraawundiin irraa haa badu malee sabiskiraabiin keenya kun bakka hin qabanne hirra xun'a irra yoo tuqanne kunoo akkanatti iddoo barbaanne geeffanna asis ta'uu danda'a bakka barbaadan kunoo anamma asumarraan kaawwadha jechaadha kun asirra kaawwadhe akkasittiin dhiisa ergan irra tuqadhe viidiyoo sana bukkeessaarran tuqa kunoo irraa bada yoon barbaade xiqqeessuu yoon barbaade kunoo iddoo kana kaawwachuu hin danda'a akkasitti akkanaa bareedutti isinillee iddoo barbaadan kaawwachuu dandeessu yoon balleessuu barbaade immoo kunoo asirra tuquu hin danda'a yoo immoo barreeffama itti da'uu barbaadan irsaasii kanarra tuqattu anumaayyuu itti dabaluu hin barbaanne sabiskiraabii kana qofan irra galfadhe baagiraawundii isaarraa balleessee jira kanaaf anamma irra viidiyoo umarran tuqadha callisee innaan tuqe inni irratti maramee jiru irraa bada sanaan booda iddoo kana raayitiin tuqadha raayidii yoon tuqu amma viidiyoon kiyya hin taphataa sagalee isaa qannaseen jira viidiyoon kiyya akkanatti taphachaa jira garuu sabiskiraabiin sun irraa badee jira dhaabbatee hin jiru jechaadha kuno sabiskiraabiin kiyya si'uma tokko baatee dhumti anamma maal gochuun qaba sabiskiraabii biraa itti dabalachuuf ammallee akkasumatti anas harkiseeni xiqqoo daqiiqaa 10 fa'i yookiin daqiiqaa 2 10 itoo hin taane daqiiqaa 2 wayii tureen dhufe na'am egaa ammasii ani kan itti dabalachuu barbaade ammallee sabiskiraabii sana waan ta'eef sabiskiraabii sana daqiiqaa 2 viidiyoo sana erganii akkanatti gara fuulduraatti akkasitti harkifadheetoo tumsiqeen daqiiqaa 2 irraan ammas dhufeen hedduma kanan tuqadha jechaadha maaliif fuuldura yookiin jidduurra yoo ta'e walakka amma fakkeenya viidiyoo keessa nuuf hin galu viidiyoo keenya nu jalaa dhoksa pilaasii kana yoo xunne kanaaf iddoo kanan tuqadha piin kan jettu sana erga akkasitti jiraate kunoo asii piin jettii ida'uutu jira ishii tuqanna jechaadha warreen dubbifama isaallee dubbachuu dandeessan rakkoo hin qabu garuu warreen xiqqoo dubbifachuu isaa sin dhibuuf jecha malee jechaadha amma sirraa nan tuqadha ammallee sabiskiraabii kana fuudheen deema jechaadha ergan akkatti fuudhee ammallee kunoo iddoo kana kunoo iddoo hin taane jiras akkasuma immoo sabiskiraabiin isaa hin mul'atu amma fakkeenyaaf itoon taphachiise akkasitti jira jechaadha akkasitti jira garuu ani baagiraawundii kanan irraa balleessuu barbaada waan ta'eefu maalan go'a iddoo kana ergan akkasitti sabiskiraabii kana as kaawwadheetoo maalan go'a iddoo kana ergan kunoo akkanatti sabiskiraabii sana ammas itti fidadhe iddoo kana kunoo asirra gubbaarra kan jirtu kana ammas shuman dura tuqee sana ishii kanan tuqadha ergan kana tuqadhee kunoo haala kanaan naa bahee jira haala kanaan naa bahu ammas akkasuman godha jechaadha akkas go'eetaniin ishii kana tuqa ishii kana yoon tuqee taphachiisee ilaalu kunoo viidiyoon kiyya akkas garuu bakka hin taane jira ammallee kunoo iddoo feene geessuu dandeenya as fidachuu hin danda'an amma akkasumatti irratti dabalachaa garuu hida'uun tuqina hida'uu yoo ta'e viidiyoo keessan sin jalaa cufa ishii kana tuqattu jechaadha sanaan booda irratti an akkas go'eetaniin sanaan booda raayitii kanan cufadha egaa hordoftootaa fi kabajamoota maatii Atinaaf miidiyaa gara fuulduraatti illee barumsoota hafan kana keessa akkamitti sagalee viidiyoo namaa gadi yoo buufannillee sagalee namaa sana keessaa baasne kan keenyallee irratti waraabbachuu akka dandeenyullee wantoota barumsoota kana kunoo asirra jiran haappii kanarraa argan isiniif qabadheen dhiyaadha har'a hanga xumuraatti waan faana turtaniif ulfaadhaa galatooma sabiskiraayib laayik sheer gochuuf hin dagatinaa isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u.